Rabbi na nyaachisee na obaasu naa kenna malee kana nyaataa na dhuga. Waan ati nyaattee dhugdu sasii kennaami? Rabbi na taasisa. Hayyee. Haadhaaf abbaa kan kee isaan si dhalchanii ganuu dandeessaa? Isaan dhiiftee haadhaaf abbaa biraa godhachuu dandeessaa? Hin danda'u. Hin dandeessu. Hayyee haadhaaf abbaa sababayyuu ta'an kan biraa godhachuu hin dandeessu, isaan dhiiftee deemuu hin dandeessu. Rabbii si uumee si jiraachise, kan bishaan irraa dhabamarraa si uume, kan balaa garaa garaa irraa si tiksee yoonaan si ga'e akkamittiin dhiiftee ilma namaatti amantare? Ilmi namaa bar Yesuus Kiristoos jechuun ilma namaati bar nama nyaatee dhugu, nama maaxanii keessa ture, nama garaa haadhaa keessatti gaafa xiqqaasaa marsaa laguu dhugaa guddatee eegan ammoo dhalatee siigalee eegana garaa haadhaa keessaan farjiidha yookaan immoo qaama saalaa ati beektu sanaan kan dhalate. Eega dhalatee immoo kan daa'ima xiqqaa asiif achi fiigee qulqulleessanii maal jedhanii asiif achi fiigee taphataa ture, badee barbaadamaa ture, nyaatee dhugee eega nyaatanii dhuganii immoo bakka dhaqamuu barbaachisuun dhaqee rafee mugee nama akkanaatti akkamittiin waaqa rabbi jettee akkamitti itti amantaree nama nyaatee dhugutti? Jechuun silaa jechuun silaa karaa rabbiitti na fida malee rabbiin jenne Yesuus rabbiin jenne Yesuus karaa abbaatti nama fida malee Yesuus rabbii miti. Abbaa yeroo jettu abbaa kam? Abbaa isa uume. Indee abbaan maal rabbii ilmoo qabaa? Jechuun rabbii ilmoo qabu rabbiin nu hunda uume. Abbaa jechaa jirta bara abbaa jennaani laal abbaa jennaani abbaa yoo jette ilma qabaa jechaa jirta. Yoo ilma qabaate immoo haati warraa isaa eenyu? Eenyurraa ilmoo argatame? Nama rabbiin ilmoolee qabu manaalee qabu rabbiin yeroo rabbiin gaafu abbaadha garuu keessattuu Yesuus abbaa hin jedhin abbaa hin jedhin mucayyoo abbaa hin jedhin abbaa jennaani ilma qabaa jedhaa jirta. Yoo ilma qabaate immoo haati warraa isaa himuu qabdaa jechuu. Rabbiin eenyu wajjin ciisee ilmoo argate? Abbaa hin jedhin. Abbaa jechuun abbaan kee wanni abbaa kee jedhameef haadha keetii wajjiniin abbaan koo ana abbaa koo jedhameef haadha koo wajjiniin waan raawwate qaba. Kanaaf jecha abbaa jedhama. Kanaaf jecha rabbiin abbaa hin jedhin. Seegale rabbiin abbaa hin jedhin. Abbaa jennaan rabbiin arrabsuudha. Rabbi dhiira miti dubartii miti. Abbaa kan jedhamu dhiira. Siigalee abbaa hin jedhin. Abbaa hin jedhamu rabbiin. Abbaa kan jedhamu nama dhiiraati. Nama dhiiraa qaama saalaa dhiiraa qabutu abbaa jedhama. Kanaaf jecha abbaa hin jedhin. Abbaa yoo jette inni dhiiraa jechaa jirta. Rabbi dhiiras miti dubartiis hundarra rabbiin qulqullu. Waan akkanarra rabbiin qulqullu. Siigalee abbaa hin jedhin. Waliigalatti Yesuus Kiristoos karaadha kan jetteef lakki karaa jechuun isarra deema yookaan karaa makiinaa, karaa xiyyaaraa, karaa miilaa, karaa namni irra deemu kanneen karaadha. Yesuus karaa osoo hin taane ergamaa rabbiiti. Ergamaadha malee karaa miti. Ergamaa rabbiiti. Karaadha jechuun Yesuus karaadha jechuun arrabsuudha lafa jechuudha. Karaa miti Yesuus ergamaa rabbiiti. Kan inni ergameefi saba Israa'eliif yookaan ummata Israa'eliif. Eegalee Quraana irratti illee kan jiru kitaaba warra kiristaanotaa irratti illee kan jiru inni ergamaa rabbiin saba Israa'eliif yookaan ammoo ummata Israa'eliif isa erge. Har'a waan takkatti illee hin qabu. Otoo lafarra kan jiraatu ta'e har'a inniyyuu seera Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam ergame saniin bula. Inniyyuu ganaa gaafa rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa erguudhaa taa'u shari'aa Nabi Muhammadiin seera Nabi Muhammadiin yeroo addunyaa kanarra jiraatuuf shari'aa Nabi Muhammadiin bulchuu ta'a. San booda ammoo innilleen akkuma nabiyyoota hundaa fuula rabbii dura dhiyaata jechuudha. Gaaffiillee gaafatamu qaba. Akkuma nuti gaaffii gaafatamnu fuula rabbii dura dhiyaanne guyyaa firdii guyyaa sadhumaa san akkuma nuti fuula rabbii duratti gaaffii gaafatamnu innilleen gaafatamuu ta'a. Sigalee gaafatamuu ta'a. Geega gaafatamee booda deebii rabbiif ganaa gaaffii gaafatamuuf deebisee san booda innilleen darba jechuudha. Malee Yesuus Kiristoos yookaan immoo Nabiyullaahi Iisaan alayhi salaam sigalee inni ergamaa rabbiiti. Ilma rabbiillee miti, rabbiillee miti, karaallee miti inni ergamaadha malee. Eenyutu isa ergate? Rabbitu isa ergate. Karaadha jechuun Nabiyullaahi Iisaadhaan alayhi salaam arrabsuudha. Karaadha jechuun arrabsuudha iyyuu karaa miti inni karaatti nama geessa malee.
Inni ofiisaati karaa osoo hin ta'in karaatti nama geessa. Jechi Yesuus Kiristoos karaadha jedhu wallaalummaa jecha wallaalumaati. Jecha namni hin beekne haasa'u. Waan namni hin beekne haasa'u isaanii wajjin hin haasa'uin. Yesuus Kiristoos karaa osoo hin taane nama. Karaa jechuun dachiidha. Karaan gariin samii gubbaarraan jira jechuun qilleensa gubbaa jira. Kaan ammoo lafarra jira. Inni karaa osoo hin taane nama. Nama gara karaatti nama geessu. Nama ija bishaaniiti. Kan ijjisaa bishaaniiti. Osoo waatti bu'anii buruquu danda'u. Dhangala'uu danda'u. Rabbii tokkichatu isa erge. Rabbii tokkicha boo'ee imimmaan kanatti hikki jedhee boo'ee kadhataa ture. Yigalee sodaateellee yaa Rabbi na oolchi. Waan Yahudoonni natti yaadu jira kanarraa na baasi jedhee Rabbiin kadhataa ture jechuudha. Ergamaa Rabbiiti. Nama nyaatee dhugu rafee mugu. Yigalee nama Rabbiin osoo barbaade isa balleessu yoo barbaade isa jiraachisuu danda'u malee waan takka illee miti. Nama fayyisuu miti ofii isaayyuu fayyisuu hin danda'u. Nama fayyisuu dhiisiiti ofii isaayyuu fayyisuu hin danda'u. Gaafa lafarra ture Rabbiin muujizaa isaanii kenninaan yookaan ammoo dinqii isaanii kenninaan ummanni yeroo sanaa nabiyyii miti ati jedhanii shakkan. Yahudonni ati ilma diqaalaatii jedhan. Sababaanni abbaa malee Rabbiin isa uumeef jecha ati ilma diqaalaatii abbaan qabduu jedhan. Kanaaf jecha Rabbiin akka inni nabiyyii ta'e itti garsiisuuf jecha yoo dhugumatti nabiyyii taate mallattoo wahii nutti garsiisi jennaan Rabbiin mallattoo garaagaraa kenneef. Akkuma nabiyyoonni Museen illee baara addaan kutee uleensaa bofa ta'ee waan garaagaraa akkuma ta'e isaafillee Rabbiin mallattoo kenneef. Mallattoo kenneef. Saniin alatti erga yeroo sana lafarra jiraataa turetti waan Rabbiin mallattoo isaaf kenne waan Rabbiin isaaf akka inni godhuuf dandeettii isaa kenne godhee jira. Saniin alatti immoo ammatti waan takka illee godhuu hin danda'u. Ergamaa Rabbiiti. Kadhatteellee si dhaga'uu hin danda'u. Waamtee si jalaa waachuu hin danda'u. Ofiillee waan takka godhuu hin danda'u. Namaallee waan takka godhuu hin danda'u. Abadan. Isa kana ergamaa Rabbiiti. Ergamaa Rabbiitiin namaa jechuudha. Nama fayyisuu wala maal godhuu nama fayyisuu dhiisii raammooyyuu fayyisuu hin danda'u. Wanti takka illee godhuu hin danda'u. Isas ta'e Nabi Muhammad ergamoonni Rabbii hundi isaanii ilmi namaa tokko nama tokkoof waa godhuu hin danda'u. Inni iyyuu Rabbi irraa waa eeggata jechuudha. Sigalee? Kanaaf jecha ati Yesuus Kiristoos yookaan Nabiyullah Isaan alayhi salaam ergamaa Rabbii akka ta'e ni beekta moo hin beektu? Ni beeka. Ni beekta. Ergamaa Rabbiiti nama akka ta'e hin beektaami? Hin beeka. Hin beekta. Nama keessaa'uu nama ustaaz natti dhufanii jiranii. Madaamiin natti dhufte yaa jamaa itti fufa. Baarakallahu fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليا يسوسي Kabar intatti tuni ustaz simbo dabar. ها Simbo dabar intatti. Esa baddeeti biyya galte wantata. Ali ayette ya mashallah. Ofete arabi famba.